Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun maaddii gaazexeessitootaa torbanitti yeroo tokko karaa Dream Media simbira ga'uudha. Qopheessee kan simbiraan ga'u ani Sanyii Cannaqaa akkasumas gammee Maammoo waliin ta'uudhaanidha. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya maaddii gaazexeessitootaa kanaan odeeffannoowwan biyya alaatii fi biyya keessaa wayitaawaa ho'aa ta'an isin biraan ga'uudhaaf kan qabannee jirru ajandaawwan gurguddoo akka biyyaatti fi akka biyya alaattis kan jiru ajandaa sadii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ajandaan keenya tokkoffaa kan dhimmoota torban kana taatee addaa kibba Itoophiyaa naannoo ganda gazee bakka jedhamutti sigiga lafaatiin kan wal qabate namoonni baay'een hedduun dhumaatii isaaniirra kan jiru sagantaa keenya keessatti bal'inaan isinitti himna. Ittaansuudhaan koomishiniin marii biyyaalessaa federeeshinii qaama miidhamtoota Itoophiyaa waliin marii gaggeessaa jiraachuu isaati. Inni sadaffaa irratti kan ilaallu dhimma seenitarii Ameerikaa giddu seentummaa dhimma laga Abbaay Masrii fi Qatar irraa matta'aa fudhate jechuudhaan torbanoota kana keessa imanda irratti baname onkoloolessa 29 murtii kan argatu qabannee dhiyaanna nu hordofaa. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota keenyaa jalqaba irratti balaa sigiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaatti mudate kan godina Gofaatti mudate balaa kanaan illee namoonni baay'een lubbuu isaanii dhabaniiti jiru. Balaan kun immoo kan inni qaqqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti wiixatadha. Wiixatatti bari'uudha adoolessa 15 bara 2016 kan inni qaqqabeeti jiru. Balaa kanaan immoo dubartoota daa'imman akkasumallee maanguddoota dabalatee lakkoofsi namoota du'anii illee baay'eedha kan inni dabalaati jiru. Balaan kun kan inni itti qaqqabe ganda Keechoo Shaachaa Aanaa Gizee Gofaatti kan inni qaqqabe. Balaan kun kan inni mudate rooba cimaa dilbata galgala roobaa ture wiixatatti bari'uudhaanidha kan inni balaan kun qaqqabe sigigi lafaa kuni yeroo sanatti balaa mudate kanaan lubbuun namoota du'anii 229dha kan jedhame akka hoogganaan to'annaa balaa godinichaa ibsetti. Ministeerri muummee Itoophiyaa illee kanuma wal qabatee lubbuu namoota darbaniitti gaddatti dhaga'ame ibsataniiti jiru. Egaan galatoomii akkuma tikaaste dhimmoonni kanaan wal qabatan dhimma taatee addaa jedhamee biyya keenya keessatti iddoowwan garaagaraatti illee mudatama jedhamee sodaatamaa kan jiru ta'uu isaati beekamaadha. Haaluma kanaan kan wal qabatu naannoo kibba Itoophiyaa godina Gofaa aanaa Gaazee keessatti taateen miilana mudate kun baay'ee namoota gurguddaa qondaaltota mootummaa dhaabbilee gurguddaa biyya keessaa biyya alaa biratti illee baay'ee mufii fi yookiis gaddi isaanii gaddallee himataa gadda guddaallee kan itti dhaga'ame ta'uusaa ajandaa ta'eeti kan jiru jechuudha. Egaan haala kanaan kan wal qabatu lubbuun namoota jajjaboo akka hin eegamneen balaa kanaan dhabamee jira jechuudha. Akka BBC'n ganama kana baasetti lubbuun namoota achi buuteen isaanii dhabamee fi awwaala argatee gara 500tti dhiyaateera kan jedhu ragaan BBC irraa arganne ni mul'isa. Itti dabaluudhaanis dhaabbileen idil addunyaa fi dhaabbileen biyyoota keessa jiran illee taateewwan achitti ta'e kun taatee suukanneessaadha jechuudha. Gadda isaanii ibsachaa jiru jechuudha. Fakkeenyuma kaasuudhaa fi dhaabbati odeeffannoo biyyoolessaa gaddatti dhaga'ame ibsateera. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa, bulchiinsi naannoo Sidaamaa, akkasumas gurmuun dhaabbilee Itoophiyaallee amantaallee akkasumas bulchiinsi magaalaa Finfinneellee biyya alaatti illee taateen kun waan guddaadha jedhamee odeeffamaa waan jiruu fi dhaabbata mootummoota gamtooman irratti barreessaa olaanaan Antooniyoo Guuteres illee waan kana kaasuudhaan akkasumas pirezidaantiin Raashaa Pireezidaantiin Puutiin illee waan kana kaasuudhaan gaddatti dhaga'ame ibsachaa jiraachuu isaaniitti kan mul'isu.
Eeyyeen egaa akkuma tiyyuu kaaste egaa balaan tasaa kun taateen tasaa kun mudate kun egaa biyyoota garaa garaa biyya keenya keessatti dabalatee illee biyyoota bakkee keessatti darbee rifaatu guddaadha kan inni uumeeti jiru. Taatee tasaadha sababii fi sigigi lafaa kun egaa lubbuu namoota hedduudha kan inni fudhateeti darbee jiru. Kun immoo rooba cimaa biyya keenya keessatti keessattuu egaa kibba Itoophiyaatti roobaa jiru wal qabatee roobni baay'ee hamaa ta'e roobaateedha kan inni jiru. Egaa kanumaan wal qabatee sigigi lafaa kun egaa mudachuuti danda'eetidha kan inni jiru. Balaa kanaan immoo lubbuu namoota hedduu akka BBC'n har'a baasetti immoo gara 500ttidha kan siqatee jiru kan lubbuun isaanii balaa kanaan darbe. Egaa kanaan wal qabatee namoonni reeffi isaanii argamee awwaala argatee akkasumallee namoonni reeffi isaanii ammayyuu barbaadamaatii jiru ni jirugaa. Kanaafuu ammallee lakkoofsi namoota lubbuun darbanii dabaluutii danda'aadha sodaan jedhu kan jiru. Egaa kanumaan wal qabatee reeffi namootaa baasuu irratti illee haalli bakkichaa itti seenanii reeffa namoota soqanii baasan illee baay'ee ulfaataadhaa fi rakkisaadha kan inni ta'eeti jiru. Maashinoota garaa garaa seensanii galchanii lubbuu namoota kana baasuuf illee ni ulfaata. Kanumaan wal qabatee egaa namoonni bakka sanatti argamanii dirmachuudhaan bakkoota ollaa naannoo godina sanaatti jijjiiran irraallee dirmachuudhaan egaa reeffa namoota lubbuun isaanii darbe kana soqaniitidha kan isaan baasaatii jiranii. Egaa kanumaan wal qabatee mana mala sirreessaa naannoo sanatti argamu keessaa sirreeffamtoonni akka deemanii hirmaatanii lubbuu baraaran illee taasifameetidha kan jiru. Akkasumallee qaama seeraa keessaa kan irratti hirmaatan ni jiru. Egaa qaamota seeraa kana keessaa illee egaa utuu lubbuu baraaraa jiranii kan lubbuun isaanii darbite ni jiru jechuudha egaa. Taateen kun egaa biyya keenya keessatti baratamaallee miti. Darbee kan mul'atudha. Garuu erga achitti mudatee illee biyyoota garaa garaa godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti illee keessattuu godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti sigigi lafaa kun mudateetidha kan inni jiru. Akkasumallee naannoo Walaayittaatti illee egaa sigigi lafaa kun darbee mul'ataatii jira. Egaa ittisni sodaa balaa Itoophiyaa illee rakkoon kun mudachuu waan danda'uuf of eeggannoodhaa fi lubbuu taasisuu akka qabanidha kan inni dhaamsa dabarseetii jiru. Egaan sanyii akkuma xiqqaasti egaa baluma kanaan kan wal qabatu egaa koomishiniin hooggansa sodaa federaalaa guyyaa kaleessaa marii gaggeessuudhaan akkaataan itti namoonni miidhaman kun maatiin miidhamtootaa miidhaman kun akkaataan itti deeggaramanii fala dha'uudhaan waamicha dhiyeessee jira jechuudha. Haaluma kanaan kan wal qabatu egaa koomishinichi waamicha dhiyeessee waamicha deeggarsaa dhiyeesseen bulchiinsonni magaalotaatii fi mootummaan naannolee yeroo ammaa kana qaamaanis achi gahuudhaan wantoota isaan barbaachisu wantoota nyaataaf ka'an irra bultiidhaaf ta'anii loojistikiiwwan adda addaa kan ittiin qaqqabsiisaa jiran hin jiru jechuudha. Waamichuma dhiyaate kana fudhachuudhaan egaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee kabajamtuu kantiibaan qaamaan achi gahuudhaan wantoota isaan barbaachisu nyaataaf kan oolu waan adda addaa qoricha adda addaa geessu gara birrii miliyoona 45tti dhiyaatu deeggarsa godhaniiti jiru. Akkasumas illee baankiin daldala Itoophiyaa baankiin biyyoolessaa illee gara qarshii miliyoona 5 gumaachaa jiru. Naannoon Sidaamaa akkasuma gara qarshii miliyoona 8tti dhiyaatu deeggarsa godhaa jiru. Ministeerri fayyaa qoricha qaqqabsiisaa jira. Akkasumas illee ministeerri raayyaa ittisa biyyaa kibbaarra jiranillee qaamaan guyyaa har'a ganama sagantaan BBC'n akka gabaasetti qaamaan achi gahuudhaan deeggarsa nyaataa wantoota adda addaa gochaa jiraachuu isaati jechuudha. Eeyyeen egaa dabalataan egaa gargaarsi maatiiwwan miidhaman kana deebisanii dhaabuudhaaf taasifamaa jiru baay'ee kan namatti toluu fi akkasumallee miira gaddaa nama keessatti kan inni uumee jiru. Maatiin isaanii jalaa miidhaman illee deebisanii dhaabuudhaaf egaa gargaarsi garaa garaa kallattii garaa garaatiin taasifamaati kan inni jiru. Keessattuu egaa waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa egaa gargaarsa jalqabaatii fi ambulaansiiwwan hedduu gara sanatti erguudhaan egaa lubbuu baraaruutiif yaalii inni taasisaa ture kan mul'isu. Egaa kanuma wal qabatee bakki balaan kun itti mudate egaa gargaarsa kanaatiif haala mijataa ammallee hin argamne. Haa ta'uyyuu malee waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa gargaarsa jalqabaatiif egaa ogeessota fayyaa fi akkasumallee wantoota balaa gargaarsa namooma kanaaf ta'an hedduu qabachuudhaan egaa konkolaataawwan ambulaansii dursa kennuudhaan bakka sanatti argame gargaarsa garaa garaa taasisaatii jira. Akkasumallee dhaabbileen garaa garaa Itoophiyaa keessattuu dhaabbileen biyyoota bakkee kana keessa jiran biyyoota alaa gargaarsa namoomaa kanaatiif dursa akka kennanidha kan isaan waamicha dhiyeessaatii jiran. Egaan haaluma wal fakkaatuun egaa toora sanarratti egaa ammallee sigigee lafaa kun hin mudata jechuudhaan UN gabaasaa irraa ganama baasarratti toora sanarra namoonni hin buqqa'u jedhamanii gargaarsa barbaadan gara nama 15,000 ta'aniif deeggarsi atattamaa hin barbaachisa kan jedhullee ganama kana UN ibsa baasee jira. Ibsa sanarraas wantoota baay'ee hubannee jira. Kanaaf
walumaa galasaa wanti kuni balaa tasaa dhufe waan ta'eef uummanni naannoo keenyaa uummanni Itoophiyaa marti yoo itti birmate intina kana akka dandamatanii warroonni lubbuudhaan hafanillee akka dandamatan gochuun hin danda'ama. Kanaas nuti akka miidiyaatti maal jenna namni kamiyyuu deeggarsa kanarratti akka hirmaatu waamicha dhiyeessina. Egaa asaa keenya gudunfuudhaa fi balaan tasaa egaa dubbateeti miti kan inni dhufu. Egaa balaa tasaa kana mudateen immoo aadaa biyya keenya keessatti baratamaa ta'e aadaa wal gargaarsaa waliif birmachuu kan inni jiru beekamaadha. Egaa kanumaan wal qabatee egaa uummattoonni biyya keenya egaa deeggarsa garaa taasisaatii jiran kanatti hirmaachuudhaani waliif akka birmatanii fi akkasumallee miira gaddaa namummaa itti dhaga'ame ibsachuutidha kan isaan qabani. Akkasumallee yaaddoon balaa naannoo sanatti irra deebiidhaan ni mudata jedhamu kun egaa of eeggannoo akka namni taasisuufidha egaa kan naamsi kun darbe maatiiwwanii fi namoota lubbuun darbaniif illee akkasumallee jajjabinaa fi boqonnaa gaarii hawwinaa fi jechuudha. Odeeffannoo keenya ittaanuuni komishiniin marii biyyaalessaa federeeshinii qaama miidhamtoota Itoophiyaa waliin egaa maree gaggeessaa jiraachuudha jechuudha. Komishiniin marii biyyoolessaa egaa biyya keenya keessatti waggoottan lamaan kana dhimma nageenya biyyattii irratti hojjechuudhaaf komishinii hundeeffamee sochii gaarii irratti argamu jennee waamuu ni dandeenya. Guyyaa har'aa immoo ganama kana komishinii federeeshinii qaama miidhamtoota Itoophiyaa waliin ta'uudhaan marii paanaalii dhimmoota qaama miidhamtootaa irratti xiyyeeffatu marii qaxxii 4 irratti hundaa'uudhaan baasanii marii irratti argamu jechuudha. Egaa akkuma siyyuu kaaste egaa marii biyyaalessaa kana keessatti egaa bakka bu'ummaa siyaasaa fi hirmaannaa qaama miidhamtootaa biyyattii keessatti egaa dhiyaachuun akka qabudha egaa marii kana keessatti kan dhiyaate. Dabalataan immoo egaa bu'uuruma heeraatiin akkasumallee seeraa fi imaammata mirga qaama miidhamtootaa mirkaneessu jiraachuu akka qabudha egaa kan marii kana keessatti akka yaadaatti ka'ootii qaba jedhameeti kan dhiyaate jechuudha. Dabalataanis egaa tuqaasaan irratti walii mari'ataa jiran egaa qaama miidhamtoonni qaama miidhamaa keessa qaama miidhamtootaan akka geggeeffaman qaama miidhamtoota keessaa qaama miidhamaan bahee hoogganaa yookiin geggeessaa isaanii ta'e akka itti fufullee marii komishinii marii biyyoolessaatiif illee ajandaa kana dhiyeessanii jiru. Kanas immoo komishiniin marii biyyoolessaa ofitti akka fudhatu in eegama jechuudha. Walumaa galatti egaa komishiinarii marii biyyoolessaa Profeesar Masfiin Dhaarayaa marii kanarratti argamuudhaan ajandaawwan arfan amma asirratti kaasne kana hundumasaa arfansaa fudhannee hojiirra ni oolchina. Qaama miidhamtoonni marii Itoophiyaan marii nageenya Itoophiyaan geggeessitu kanaaf murteessaadha. Isiniin alatti mariin kun milkaa'uu hin danda'u waan ta'eef ajandaawwan isin har'a nuu kennitan kana ol fudhannee marii keenya keessatti ammachiifnee qooda fudhattoota isin goona jechuudhaan egaa komishinii marii biyyoolessaa Dr. Masfiin Dhaarayaa har'a marii kanarratti argamuudhaan dubbatanii jiru jechuudha. Ayya kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biyya keessaa kan hangamaa ture amma odeeffannoo biyya alaatiin egaa seneetarri Ameerikaa duraanii dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti qeeqa guddaa taasisaatii turan amma yeroo kanatti malaamaltummaa guddaadhaan himatamaniitidha kan isaan jiranii. Egaa seneetarri Ameerikaa gameessi kun egaa Bob Mendes malaamaltummaa guddaadhaanidha kan inni himatame aangoo isaa gadhiisuuf kan inni jiru. Egaa Bob Mendes egaa miseensa paartii Dimokiraatawaa yeroo ta'an warqiidhaa fi maallaqa callaa hedduu akka mataatti fudhachuudhaan egaa aangoo isaanii fayyadamanii biyyoota alaa akka Masrii ta'eef looguudhaa fi Itoophiyaan immoo qeequudhaan keessattuu dhimma hidha guddicha laga Itoophiyaan isaa jirtu kanarratti egaa wantoota garaagaraati egaa kan isaan akka qeeqaatti dubbataa turanii kanaan immoo biyyoota ollaa Itoophiyaatiin mormitu keessattuu Masrii fi akkasumallee Kaataariitiin looguudhaa fi mataa hedduu yookiin maallaqa callaa hedduu fudhachuudhaan egaa kan isaan himannaan irratti banameeti jiru. Egaan akkuma beekamu Koreen yookiin Seenetiin Ameerikaa dhimma alaa ta'uudhaan hojjechaa kan ture kun egaa akkuma tamma duratti kaaste egaa marii akkuma beekamu Ameerikaan Gibxii fi Masrii fi Itoophiyaa gidduu galuudhaan dhimma laga Abbayyaa irratti egaa marii gaggeessaa turuun isaanii beekama. Itoophiyaanis egaa dhuma irratti dhiibbaa kana arguudhaan marii sana keessaa ba'uunsa illee egaa odeeffannoowwan darban ni mul'isu jechuudha. Egaa seenetariin kun egaa akkuma duratti noo kaastellee egaa Masriidhaa fi biyya warra Kaatarii kanaa fi looguudhaaf jecha mataa guddaa fudhachuudhaan itti imanni gosi 16
himata gosi 16 kun itti banamuudhaan murtii balleessaadha jedhamee jechuudha. Himanni kun hundumtuu balleessaadha jedhamee himanni gosni 16 jedhamee itti murtaa'uudhaaf egaa onkoloolessi 29 egaa adabbii hidhaa cimaan itti murtaa'a jedhamee kan eegamudha. Eeyyeen egaa akkati iyyuu kaastee egaa hoogganaan kun egaa yeroo garaa garaatti dhimmoota guddaa kaasuudhaan keessattuu biyya keenya Itoophiyaa kan inni qeeqaa ture dhimma laga Abbayyaa kanarratti. Egaa kanuma wal qabatee hojjettoonni FIB qorannoo geggeessaa turan egaa maallaqa callaa doolaara 400 fi 80 ta'u akkasumallee maallaqi kun egaa poostaadha yookiin waraqataan marameetidha kan inni mana isaa keessatti argame akkasumallee warqee doolaara Ameerikaa birrii 100 baasu waliin mana isaatti dhagaa kan wanti hundumtuu kun ragaa qabatamaadhaan kan argamuu danda'e. Kan ammoo qorannaa isaa kan ammoo FIB ni egaa qorateeti kan inni mana murtiitiif dhiyeessee jiru. Akkasumallee warqeen argame kun akka ragaatti dhiyaachuudhaan mana murtiitti himanni irratti banameeti kan inni jiru. Egaa maanguddoon ganna 70 egaa Mendes balleessaa hin qabu jechuudhaan egaa mormii kaaseeti kan inni jiru yookiin immoo fincila mana murtiitti ofirraa finciluudhaaf yaada kaaseeti kan inni jiru. Waadaan uummataaf galee hin cabsinillee jechuudhaan egaa kan inni yaada isaa mana murtiittiif ibsatee jiru. Mendes egaa hojii isaanii gadhiisuudhaaf bulchaa New Jersey fi Maarfiitiif xalayyaa galfatanii kan isaan jiran yoo ta'u, seenetii keessatti immoo hojii nama boonsu hojjedheera jechuudhaan egaa kan ofii isaanii of dhaadhessaatii turan. Murtii irratti darbeef immoo oliyyata akka isaan fudhatanii egaa kan isaanii mana murtii keessatti kaasanii turan. Egaa dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha uummanni keenya uummanni Oromoo gaafa dubbatu. Kanaan dura gaamataa adda addaatiin egaa Itoophiyaa dhiibaa turuun isaaniis hin beekamaa gareedhaan wal qoqqooduudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa dhimmoota hidha laga Abbayyaa kana akka waan isheen biyyoota ollaa cuuccuutti hidhaan kun akka hin gaggeeffamne lagni kun akka hin hidhamne Itoophiyaan akka hin misoomne biyya Misrii fi warra Qatar kana waliin ta'uudhaan wantoonni isaan hojjetaa jiran kun yeroo eegeeti abbaa saaxileedha jechuudha. Kanaaf iyyuu hojii hojjennu keessatti haqummaan qulqullummaadhaan hojii keenya hojjenne dhugaa keenyatu nu baraara jechuudhaan. Kanaaf egaa namni waan safareeni waan nama safareen safarataa inni jedhanisuma kana jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya kan guyyaa har'aa biyya keessaa fi biyya alaa odeeffannoowwan garaa garaa irratti waliin mari'achaa turre kan hangamaa ture sinfaana kan ture ani san jannaqaat akkasumas gammee maammoo waliin ta'uudhaanidha. Torban nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.